Amma namoonni baay'een Oromoon tokko ta'a, Oromoon tokko. Maaliif tokko ta'a? Rabbi tokko san taasisin. Maaliif tokko ta'a? Ayyaanni isaa tokko taanaan hin ga'u. Tokkoon keenyaayyuu buluudhaaf wixxifataadhuma oolla. Inni kaan sobaa oolaa, inni kaan hataa oolaa, inni kaan raata'ee ciisaa oolaa. Namniyyuu akka mataa isaatti waan ta'aa oolu qaba. Akkuma ayyaana isaatiitti. Maaliif hundi kun tokkoon ta'uu inni jedhani? Kuni soba propagaandaadha malee waan ta'uu danda'u miti. Mana tokko keessa ilmaan abbaa tokkootii fi ilmaan garaa tokko baateeyyuu tokko hin taane. Fuulli keenyaayyuu tokko miti. The human species is the most diverse species in the world. Barakana nama qaanessa. Ijoollee isaanii maal jedhanii moggaasu beektu? Roobeera. Yoo Oromoo waa argate roobaa ta'a. Yoo Oromoon itti hammaatte immoo roobarti ta'a. Opportunistiidha kun. Keeti. Amma kun maqaadhaa? Keeti jedhanii maqaa. Yoo Oromoo waa argate keetiin Oromoo ta'a. Yoo Oromootti hammaatte, barriitti hammaatte, keetiin afaan faranjii ta'a. Keeti. Kebeekiidha miti tokko immoo. Kebeekiin immoo yoo barrii hammaate kibaakii ta'a.